Okay, baga dhuftanii barumsa keenya kanarraa kanaan waa'ee jechoota dhibban duraa kan namni afaan Ingiliffaan beekne durarratti baratuu qabu jenne kan takka takkaan ilaalaa turre kutaan irraa kun 60 takkaaffarran fiddee jirti jechuudha. So akka kutaa irraatitti 61 kanarraa kaane jechuudha. So kanarraa irraa eegaluu deemnu inni dura maal ta'uu deema? Head jedha jechuudha. Asirratti jecha head jettu irra caalaan keessan kan amma viidiyoo kana ilaalaa jirtu beekuun maltu. Okay, garuu kutaan kun akkuma isin himetti namoota jalqabarra jiran ilaallata. Namoota duraan beekan immoo waan takka yaadachiisuuf ni gargaara jedheetiin abdadda. So jechi jalqabaa maal jenne? Head jedha. Head jennee dubbifnaa jechuudha kan dura. Head means the upper part of the body that contains the brain, eyes, nose, and mouth. Walumaagalatti head jechuun the upper part qaama keenya kan gama olii jechuudha. Qaamni keenya olii fi gadi qaba waan ta'eef. So the upper part of the body jechuun qaama keenyarraa gama olii kan jiru, gama olitti kan argamu, that contains jedha. That contains isa kan if keessatti hammate yookiin qabu maal? The brain, sammuu keenya kan if keessaa qabu, eyes, ija keenya kan ifirraa qabu, nose, akkasuma funyaan kan ifirraa qabu fi mouth, isa afaan ifirraa qabu head jennaanii jedhan. Kana jechuun gabaabumatti mataa jechuudha akka afaan keenyatti. So fakkeenya tokko mee tuttuquudhaan haa ilaallu. Fakkeenya jalqabaa use your head jedha. Use your head. Use your head erga jettanii daftanii jechuudhaaf use your head. Use your head akkasii jettu maal jechuudha? Mataa kee fayyadami. Asirratti mataa kee fayyadami yeroo jennu sammuu kee fayyadami jechuus ta'a yookiin immoo mataa keetitti fayyadamtee wanta ati gootu mataadhaan waa dha'uu ta'us mataadhaan waa dhiibuu ta'us use your head yoo sin jedham tokko mataa kee fayyadami sin jechuu jira. Uuma fedheefu kan irratti hundaa'u sammuu kee fayyadami jechuu jedhamu mataa isuma qaama keetirra jiru kana fayyadami jechuu jira. Kontekstii yookiin immoo wanta yeroo san isin irratti haasoftan ilaallata jechuudha. Okay, kan itti aanu she washed her head ni jenna. Pronunciation asirriitiin hin dubbise anam maalin jedhe irraan isin deebi'a. She washed her head. Asirratti maalin dogoggore na yaadachiisaame akka viidiyoo biraa keessatti barannetti dogoggorri nan uume maali eessatti mee tilmaamtanii asitti jira jechuu dogoggorri. Jecha wash jedhamtu tuni akka seera pronunciationatti yeroo jechi tokko idiidhaan xumuramu yookiin immoo paastii agarsiisuuf idii yeroo itti daballu yoo xumurri jecha kana amma jecha kun idii malee hanga asii wash jedhaa miti. Yeroo xumuramu sagaleen xumuraa sh tajaajiludha. Sh ishiin jettu tuni okay, sh sound jedhaniin sagaleen sh jettu tuni sagalee voiceless keessaa takka jechuudha. Wanni voicelessiin xumuramu jedha seerri yeroo hundayyuu jechi yeroo hundayyuu soundiin isaa akka xumuraa voiceless ta'e yookiin isa sagalee hin qabne kana jechuun yoo vocal cordii keenya yookiin laagaa keenya hin sossoosne yeroo idiin itti dabalamu gara tiitti deebi'a jedha. Kana jechuun washed ta'a jechuudha malee washed hin jennu jechuudha. I hope it is clear now, right? Ifa jedheetiin abdadha. Saniifu pronunciation sirriidha akkam ta'a? She washed her head. She washed her head. Asirratti hair isin jennuun isa kanasi her head hin jennu her head jedhame her head akkas jenna dafnee jechuudha waan biraa takka hin barbaachisu. So she washed her head akkas jenna jechuudha. Clear? Ishee maal goote mataa ishee
dhiqatte jechuudha. Asirratti he has a big head. He has a big head. He's a big head. Inni mataa guddaa qabaa jechuudha gabaabumatti. So irra deebiidhaan al tokko haa dubbisnu. Use your head. She washed her head. He has a big head. So isin fakkeenyota sadeen heediidha wal qabsiisnee ilaalla kanarratti kan feetan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo why did you touch my head yoo jette maaliif mataa koo tuqxe jechuudha. Okay, maaliif mataa koo hin tuqne jechuu barbaadde why don't you touch my head yookiin immoo don't touch my head mataa koo hin tuqin. Don't touch her head mataa ishee hin tuqin. Hit her on head. Hit her on the head mataa ishee keessa dhahi jechuu barbaadde. So waan baay'ee takka jechuu dandeessin jechuudha. Yookiin immoo mataan na dhukkube jechuu dandeessi. Okay, akkami jette I got a headache. Okay, yookiin immoo I have a headache mataa koo na dhukkuba. You can say a lot of things. Ati aanutti yeroo dabarru I jedhaa jechuudha. I yeroo jennu ija takka jechuudha. S yoo itti daballu eyes yoo jennu ija lameen jechuudha. So S malee takka ta'uu qofa nu agarsiisa jechuudha. So I is a part of the body used for seeing jedha. Kutaa qaamaa keessaa tokko kan taate ishee ittiin ilaallu jechuudha. That is ija. Ija ishee jennu sana jechuudha. For example, my eyes are blue. Namni tokko waa'ee ija isaa gizee ibsachuu barbaade kalara ija isaa yookiin immoo halluu ija isaa yeroo ibsachuu barbaade akkana jedha. Ijji ta'e yoo cuquliisa taate my eyes are blue. Osoo asirratti asirraa dhiisee my eye is blue jedhe eye jennaan is yoo qaba waan ta'eef tokko ta'e is jedhaa mitire. So ija takka qofa qaba jechuudha namichi kun. So ijji takkittiin isaa blue yookiin immoo cuquliisaa jechuudha. Good. Ati aanutti yeroo dabarru nam tokko ajajee ija cufachuudha. Ija kee cufadhu jedhee si dabarsuu yoo barbaade close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Akkas jedha jechuudha. Ija kee cufii yookiin cufadhu. She has beautiful eyes. She has beautiful eyes. Isheen ija bareedduu qabdi. Okay. So sirriitti haa dubbifnu al tokko irra deebine. My eyes are blue. Close your eyes. She has beautiful eyes. She has beautiful eyes. Asirratti she has a beautiful jettee mul'isurra. She has a beautiful eyes. She has a beautiful eyes. Akkasitti jettee bareedaa ta'a jechuudha. Inni kun immoo ear jenna. Ear. Asirrattis S yoo daballe gurra lameen ta'a. Ear yeroo jenne gurra tokko qofa ta'a. So ear is the part of the body used for hearing sounds. Kana jechuun qaama keenya keessaa tokko ta'ee isa dhaggeeffachuudhaaf waa dhaga'uudhaaf nu gargaaru maal jennaani gurra jennaani jechuudha. Water got into my ears jedha asirratti. Water got yookiin immoo got in my ears yoo jette very poor pronunciation idha. Pronunciation haalaan dadhabaa ta'eedha garuu ni dhagaa jechuun namichi sirraa dhaga'u. Saniifuu akkam ta'uu qaba. Water got in my ears. Dafne haa jennume. Water got in my ears. 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 Akkas jenna jechuudha. Al tokko jedhame. Can we say one more time? Yes. Water got in my ears. Water got in my ears. Water got in my ears. Good. Bishaan gurra koo keessa seene
Water jechuun bishaan yoo ta'e, got jechuun get irraa dhufee paastiidha seenee jira. In my ears gurra koo keessa jechuudha. Gurra lachuu jechuudha asirratti gurra tokko qofa miti. Asirratti odoo esitan irraa dhiise bishaan gurra tokko qofa seenee jechuudha. Water got in my ear jedha jechuudha sun. Gurra koo keessa bishaan seene gurra tokko qofa jechuudha. He pulled my ears jedha. He inni pulled harkise my ears gurra koo lameen jechuudha. He pulled my ears gurra koo harkise. Maaliif gurra nama harkisa namni? Yeroo takka punishmentiidhaaf yookiin immoo adabbiidhaaf ijoollee fa'aa gurra yeroo harkisan jechuudha. Barsiisotaas ta'e namni maatiin takka akkas gooti. But it is not necessary. Barbaachisaa miti garuu. Okay? Asirratti maal jedha? His ears are small. His ears are small. His ears are small. His ears are small. Her ears are small. Gurri isaa baay'ee xiqqaadha jechuudha asirratti. Gurri isaa xiqqaa yookiin xixiqqaa jechuudha. Let's read one more time. My nose is blocked. He has a small nose. Yookiin immoo she has a small nose. Don't touch your nose.